Jirra jirtu jiruunu hin jirtu kun oduu koronaati. Vaayirasiin koronaa kan wayitii amma addunyaa yaaddisaa jiru Itoophiyaatti qondaalota mootummaa irraa eegalee hanga sadarkaa uummataatti sirnoota garaagaraatiin simannaan ho'aan vaayirasii kanaaf taasifamaa akka jiru himame. Akka odeessaaleen maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran ibsanitti mata duree dhukkubicha ittifna jedhuun hojjettootaa fi jiraattonni hiriira dheeraan tarree galuudhaan harka waliif dhiqaa akka jiran eeruun adeemsi kun ammoo daraanuu tatamsa'ina vaayirasii kanaatiif daandii mijataa ni saaqa jedhameera. Hirmaattota dhiqannaa harkaa kanarratti argaman keessaa namni tokko akka nuuf ibsetti haalli amma biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru kun koronaa ittisuuf osoo hin taane nama bakka awwaalaatii deebi'ee imimmaan ofirraa dhiquu fi akkasumas taskaara yookiin sadaqaa nyaachuuf walga'ii natti fakkaachaa jira jechuun taajjabbii isaa nutti himeera maddi keenya kun. Mootummaan biyyattii torbaan lamaaf manneen barnootaa akka cufamanii fi walga'iiwwan uummataa kamuu yeroof akka hin gaggeeffamne labsii baasullee yeroo ammaa kanatti bakkoota hedduutti paartii biyyattii hoogganaa jiru bilxiginnaadhaan waltajjiilee hedduun bakkoota garaagaraatti namoota kumaatamaan laakkaman walitti qabuun gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Oduma walqabateen magaalaa Finfinneetti dargaggoonni danuun addabaabaayii magaalattiitti hiriira mormii ba'uudhaan koronaa ni dhabamsiifna jechuudhaan dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa turaniiru. Dhaadannoolee isaanii keessaa koronaa biyya keenya keessaa harka wal qabannee ni dhabamsiifna kanneen jedhu faatu keessatti argamu. Biyyoonni addunyaa irra jireessi isaanii sababa dhukkuba kanaatiif balalii geejjiba xayyaaraa gara biyyoota garaagaraatti godhan addaan kutanis Itoophiyaan garuu mataa jabaachuudhaan xayyaara isiitiin dhukkubsattoota hedduu gara biyyatti seensisuun biyya gara laafeetti jedhamaa akka jirtus keessa beektonni guungumaa jiran. Hanga gabaasa kana qindeessinetti Itoophiyaatti namoonni dhibee kanaan qabaman 9 gahuun kan ibsame yoo ta'u irra caalaan isaanii lammiilee biyyoota garaagaraa kanneen dirree xayyaara Itoophiyaa fayyadamuun biyyattii seenanidha jedhameera.